afuudhu gurbaan yaa namicha dullacha udduu qaanqee jechuudha. Ati hin fuudhin ana si hima sammu. Yeroo dubartiin qennef jette muka udduutti dhaaba jechuudha. Hin fuudhin ana si siifan akka siisitti mattetti siifan akka siisitti mattetti mana kontoraataa birrii 1,000 irraa fudhatee baasee miti nan sobe. Yaa akkasuma jetti 1,000 yaada si harkatti hin qabin yaada si haa baatu. Fudhaa qalaa dhimmicha. Inni rifetini mubee qoy. No, Mubarak. Please, Mubarak. La. Dhimmi kun nan laallatu ana. No, in baasin ka Fudhaa qalaa. Balaas fakaa. Fudhaa qalaa dhimmichi ana laallatu. Dhimmichi nan laallatu. Mubarak hin ariifatini. Atamma waa tokko. Dhimmichi ana laallatu. Dhimmichi ana laallatu yeroo jedhe. Ufaan raabamuu danda'a yoo raabame viidiyoo kun jedhi gaafata. Dhimmi kun laallatu abbaan isin laallatu. Rukutamuun kootu Mubarak please dhaggeeffadhaan rukutamuun kootu uffaa keessa dhiitamuun kootu kanarraan kan ka'e. Sagalee gaafa Naggeeffadhu baabaan oladhi dhaabbadhu si amaneeraan yerumatti dhuftee sagaleen sin naggeeffachiisa jettu achumaanan keessa gadi galeetti maaltu ergamaa jira laaluu eegale sagalee keessa nan beeka dhibbatti sirka jira. Obboleettii koo nama jaallachuun cubbuu miti. Waan gootan jaalalaan gootani. Ragaa haga inni si hammatee muuziqaa irratti hidhamee dirasi sitti hima ati waraabitta inni waraabaa hin beeku. Sadaa jettanii waliin bashannana shiishaa waliin xuuxaa. Mukayyafaa milikkita sitti himu waa'ee mukayyafaa tabalaasha'u jiidhaa maalii waa hundasaa viidiyoo ati hin beekne kana nama dhiyeessuu jennaan siifan hin dhiyeessinaan jetti kan dingata waraabante kan itu ati hin beekin viidiyoo ati utuu hin beekin ilmi dhiiraa dubartii eeggadhaa dhiirri keenya bofa afaa jalaati keessattuu warri fireendii gaafa rabbii sodaachuu dhiisee dhiirri fireendii si godhatu osoo sin fuudhin gaafa fireendii si godhatu bilbila meeqa qaban siniin jedhi meena barreessaa warri hordoftoota tokko dubartoonni warri gosa koo fudhatan dhiirri bilbila meeqa qaba. Dhiirri bilbila meeqa qaba? Barreessaa. Dhiirri bilbila meeqa qaban siniin jedhe sadii akkasi. Tokko kan harkatti qabatee yeroo si bira taa'u si wajjin kolfu geemii ittiin taphatudha. Tokko kan bilbilatti haasa'u tokko immoo kan dhoksee ittiin si waraabu siin jedheera. Dhiirri gaafa fireendii si godhatu ragaa wayii dhiifatu malee akka barbaade si wajjin hin jiraatu siin jedheera. Obboleettii keenya nyaatamteetta walumaa galatti. Tabaltashal qumar tabaltashal si haa gudeedu gaafa jalqaba si haa dhiisu gaafa kontoraataa baatu mana ijoollee burtee maaloo jinni jaankaa dhattee makiinaa qabatte achirraa kaateeti jaraa waliin ati viidiyoo ati jiraataa turte mana keessa viidiyoo ergaame kan waliin footoo kaatan kan waliin nyaataa dhugaa jirtan jedheen fichisiifadhee amane tokko jedhe ergan sana amane achirraa kaatee eessa akka tiratte hordofeen yeroo nasirraa calaa jedhuan na shakka nan hordofe bakka siin dhatte hin bare ammas isaa waliin akka nagaan wajjin jiraataa turan akka hiriyoonni isaa shamarranii dhaqanii mana isaan manasi akka jaarsaaf jaartitti akka wajjin jiraataa turan hin shakkinaa uummanni Oromoo. Akka maaliin jedhe akka jaarsaaf jaartiitti namna feeramee dhaqee mana sanatti shaayee dhugaa shiishaa xuuxaa nagaadhaan jaalalaan kabajaan waliin jiraataa turan. Kanaafu dhimma kanaa gaafa wal diddani dhageessanii gaafa waliin jiraattanii nagaadhaan jirtan akka barbaadan taatanii gaafa immoo wal diddan Mubarakiin maaltu gubere uradu arragaan of hirkaa qaba. Amma ragaa yoo agarsiise obboleettii koo maqaas si bada. Ragaa yoo agarsiise si ajjeesuun barbaadu. Dhukkubnatti jettus hagas hin ga'u. Na fuudhi lakkii maal abbaa keenya waliin jiraattee kaatee na dhiifta kun nan laallatu. Meesii haa fuudhu gurbaan yaa namicha dullacha udduu qaanqee jechuudha. Ati hin fuudhin ana si hima sammu. Yeroo dubartiin qennef jette muka udduutti dhaaba jechuudha. Hin fuudhin ana siin jedhee ana si ajaje akka hin fuudhin.
Silaat taphachuu baafte itti taphattee tammaan iyyaa keeti akkam fuuni. Warri fireendii qabdanu itti taphadhaa gataa. Kan dubartiidhaa dubbadha dubartittiin nan dubbadhaa amma mukatti cabsa kun gaafa ishee xannate. Warri fireendii qabdanu piliis yoo danda'ame silaa maallaqa nyaachuun keessan hin hanne kalee keessaa baafadhaa. Biyya Dubaay keessatti mana hakimiirra deemaa mana hakimii kalee barbaaddu jedhaani yoo kaleen si nagaa ta'e silaa kaleen si dhumeera mana hojiitti mana madaamitti kalee si tokko baafadhaati akkasii sinii farramtu godhaa hin mallateessiti kalee gurgurachuu barbaanne jettu hin farramtu isiin hin farramti ati hin farramtaa sana booda silaa ta'e birrii makiinaa sii bitu mana tokko makiinaa tokko hin bita birriin kalee tokko kalee gurgursiifadhu seenaa hojjetu nan laallatu waa hin firendi naal abu shaklak feetu na beetta feetu giftara kiyya taata feetu udduu booyyee seenta waa'ee firendiitti nan galchina an nama dhaqee zinaa waliin hojjete nama dhaqee dubartii dhiira waliin jiraatee wala camaallaqee maal mubaarakiin gaafa sana dandamsiiftanitu gaafa wal dandamsiiftanu mubaarak musamma dubbiin keenya si bira ga'uun oolu dandami bicuusi viidiyoo kool jettanii na dandamsiiftanitu mina gabbaanya nam tokko firendii kee dhuftee matta taanaan akkasittan qoradhee haga viidiyoo keetii ofirraa qabaadha jechuudha. An rabbi cubbuu narra kaa'u rabbi cubbuu haadha korra kaa'u cubbuu namarraan kaa'u naqaltu malee akkatti morma kiyya kuttu malee cubbuu namarraan kaa'u dhiira jedhee maa dhiirri diina kooti anaan dhiira yeroo jedhee itti duulu jibbee miti ani dhiiruma garuu dubartii dhiiraa waliin jiraatte hin milkooftu himattee iyyuu eessattu baga si nyaate amma si haa nyaatu amma tu viidiyoo ofirraa qabu kana gadhiise finyoo fudhatta miti ati yawwana waraabamnee waa tokko nabe jetteetu obboleetti qumaara nyaatamteetta jedhiiti hojii kee mana madaa lafa qabi wal fuuchuu wayis hin jiru anuutti maan jira waliin fuudhina isi wal fuuchuu hin ta'u warra badoo atis warra badooti innis warra badooti innis baalageedha atis baalagee kan akka walii kaayyoo biyyaa baatanii wallaaltanii halkanii guyyaa akka fardaa wal yaabaa turtan sin lammanii nan jedhaadha dhageesse muka dhageesse rabbi si haa xinneessu anayyuun xinneessite anayyuu na xinneessite asirratti kilmaa tokko mana nama tokkotti si haasa'uu dhageenyaan takkaa dubartii arrabsees baasees hin beeku viidiyoo kee kanan baasa foon haadha kooti bakka tokko takkan himanni kee kun kufaadha ani yeroo ati mana kontiraataati bambarsii jaartii tokko qayyaruun natti jabaannaan ilma oromooti jedhee itti dawwaladhee na baasee na gudeedee hunnaan ulfa jasadii narraa baasettu nan boo'e wallaahi waa nyaanne waa nyaachuudhaaf addeeffadhee ture walitti qabeen geessee kushiinaa kaa'ee darbadhe naa nyaatamuu dinnaan Kosi bochuri de mubarak itti gaafatamaa keeti. Firendiin fuudhinaa. Keessattuu dhiironni yaa dhiirota ko dubartii dhuftee isin wajjin akka barbaadde ciifte yoo fuutan bodhattee nama biraatee wajjin ciifti. Akkas jedhee muka sitti cabsa jechuudha. Argite? Kanaaf nama akka barbaade mana talabaati isinii ba'e yookiin mana hojiitii ba'e isinii wajjin ciisu hin fuudhinaa dhiironni. Kan biraatee hojii si jalaa baatee dhattee kan biraatee wajjin ciifti jenneeyyi akkatti muka sitti cabsinee lammata akkati. Dammi na tira gifti ke kele asen. Lammata akkati firendi hoyi ijaan hin argine si godhaa jechuudha. Namni hadda kaayyoo biyyaa ba'eef wallaalee dhaqee dhiiraa wajjin gangalatu ni kaa malee beekamtii haadhaaf abbaa malee dubartiin dhattee firendi wajjin mana kireeffattee Dubaayis ta'e Kairoos ta'e bakka barbaaddetti waliin jiraattu xumurrisii baalageedha. Dhageessanii dhiironni akkam fuune anasiniin jedhe bakka akkasii hoon jedhe malee haadha keen beessiftu abbaa keen beessiftu abbaan kee godoo keessa ciisa haati kee madabii gaafa irratti sideessuurra ciifti utuu madabii haadha keetiin geeddarin qoshaasha dhageesse anasitti maara muka udduu keetta galu yoo shaali dhageesse baalage madabii haati kee irratti sideesse sana haati kee madabii gogaa irra ciifti dhagaa gogaa ammadhu dhiira ammachuu biyyaa baateeti tok nan tuqina ofitti nan kaasina an dubartiidhaaf kabajan qaba mataarra jirti dubartiin qilleetaamii mana kokkannu hadhaa kaaftee nan qoradhaan amma udduu keetiitti qoradha kara godhe qoradhu malee nama cubburan ka obboleessa keenya footoo kee ol baasuuf biifama guddaa dhaqii bakka isin jirtutti shaka ammayyuu rabbi karaan duddan daaqqosiifa godhu waliin jiraadhu achumatti garuu gaafa wal nyaatte dhuftee natti himate annan gudeedame jennaanan dhugaa se'e malee
nan gudeedamee dhiirrii jedhee jennaan dhugaa se'e malee isa baalagummaa haga viidiyoo na bira ga'e warri gastii irra teessanii qoy mubaarak fixachiisi rabbiin nuusiin fixachiisin rabbiin nuun fixachiisin nama 2,700 hojii astaara boohudhaa na wajjin boonyee bochisaa irraa mummata miidhamte dantaasiti baga miidhamte sirriitti garaafi wallaahi alangaa roobii jennaan jira roobii bitadhaa warri fireendii mana qabdan ammarraa kaasaa dhaqa garafaa nam tokko namni jalaa falmu hin jiru amantiin naan eeyyamu seerri naan eeyyamu biyya faranjii jirte see deemu biyya faranjiitti amma dubartii biyya faranjiitu taate I kiss you I miss you I love you jette birrii irkaa nyaatti ajeessani dubartiin biyya faranjiitu taate irkaa nyaatti mee dhiirti biyya arabaa keessa qotee bulaa biyyarraa ba'ee erga gaafa biyyarraa ba'uti finfinnee gaafa sana arge achii fe'amee biyya banaa dhaqee fireendii koo wish ana na jaatu fireendii kee owwifattee waliin jiraatte miti dhiironni fireendii qabdan abshir isinitti hin bu'aa nagaan jiraadha natti hin dhufin agaru yoo isin cidhaan kee sirraa murtees fireendii koo cidhaan kee